Hayyee baga nagaan dhuftan kutaa darbe keessatti damee hortii Oromoo waliin ilaallee turre. Har'a immoo ilmaan hortii Oromoo waliin ilaalla. Tokkoffaarratti Xumuungaa. Xumuungaan hortee sadii qaba. Harsii, Asoosaa fi Hawaasaa jedhama. Lammaffaarratti Muraawaa. Muraawaan ilma tokkodha. Innillee Hituu jedhama. Sadaffaa Karrayyuu. Karrayyuun ilmaan 12 qaba. Dullachaa, Ambichuu, Gombichuu, Sayyuu, Oboo, Oborii, Jiillee, Bullaallaa, Mucee, Galaan, Salaalee fi Walloo jedhama. Arfaffaarratti Humbannaa. Humbannaan ilma tokkodha. Innillee Aniyaa jedhama. Shanaffaa Qalloon ilmaan 4dha. Alaa, Dagaa, Oborraa fi Baabbillee jedhama. Ja'affaarratti Booranaa ilmaan 3 dhala. Hokkuu ilmaan 7, Uraagaan ilmaan 6 fi Maatiin ilmaan 3 kan qaban. Waan daawwattaniif hedduu galatoomaa. Kutaa itti aanu maal qabadee akka nuuf koomentii irraa naaf godhaa. Hedduu galatoomaa.